by Abdul Karim from Lahore, Pakistan. If all the Muslims believe in the same Quran and the same Hadith, then why are there 4 madhabs and why do they differ? This is a very important question and a very sensitive question. Gaafi itti aanu Abdul Karim tu Pakistan magaalaa Lahore irraa gaafate. Musliimoonni hundi Qur'aanaa fi hadiisa wal fakkaatatti amanu eega ta'ee maaliif mazhaboonni afran uumaman? Akkasumas maaf garaagarummaan uumame? Kun gaafii akkaan barbaachisaadha. Akkasumas gaafii akkaan miira namoota hedduu tuquudha. Obboleessi Musliimoonni Qur'aanaa fi hadiisa wal fakkaatatti eega ka amananii mazhaboonni afran maaf uumaman? Akkasumas maaf garaagarummaa qabaatan jedhee gaafate. Ahlus sunnaa fi wal jamaa'aan wal qabatee hundi keenya Qur'aana wal fakkaatatti akkasumas hadiisota wal fakkaatatti amanna. Dursa irratti Qur'aanatti amanna. Itti aansuun inni akkaan amanamaan sahiha Bukaarii, itti aansuun sahih Muslim. Sana booda warra kutubu sittaa jedhaman keessaa Abu Daawud, Tirmizii, Ibnu Maajaa fi Nasa'itu jira. Warra kutubu sittaa jedhaman keessaa kunniin afran warra ijoodha. Qur'aanaa fi kutubu sittaa wal qabatee waliigalteetu jira. Inni duraa Qur'aana, sana booda Bukaarii, sana booda Muslim, sana booda warra kutubu sittaati. Gaafichi mazhabni afur maaf uumame? Maaliif garaagarummaa qabaatan jedha. Mazhaboota har'aan tana namoota hedduu biratti akkaan hordofaman akkasumas imaamman afran akkaan hordofaman Imaamu Abu Hanifaa, Imaamu Maalik, Imaamu Shaafi'ii fi Imaamu Ibnu Hanbalii Rabbiin hunda isaaniitiif rahmata haa godhuuti. Ana imma afranuun hin jaaladha. Hundaan hin kabaja. Hundaafuu du'aayii godha. Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Rabbi hunda isaaniitu jannatul firdawsi qubsuma isaanii haa taasisu. Waan tokko isin qajeelchuu barbaada. Mazhabonni afran kunniin muslimootaa fi islaamummaa akkaan ibsuudhaaf jecha kan eegalamanidha. Wanti isinitti himuu barbaadu garaagarummaa hedduu sin qaban. Garaagarummaan isaanii xiqqoodha. Mazhabonni afranuu parsantii 90 hanga 95 wal fakkaatu. Wantoota tokko tokko sunuu wantoota xixiqqoo ta'an irratti garaagarummaa qabu. Saniin alatti wantoota ijoo ta'an fakkeenyaaf salaata guyyatti yeroo 5 salaatu wal qabatee, zakaan wal qabatee, hajjiin wal qabatee mazhabonni kunniin hundinuu wal fakkaatu. Wantoota xixiqqoo salaataa fi hajjiin wal qabateef garaagarummaa qabaatuu danda'u. Garaagarummaan isaanii waan xixiqqaadha. Wantoota ijoo fi gurguddaa irratti garaagarummaa hin qaban. Sunis waan wal dhabdeef ta'uu miti. Parsantii 90 hanga 95 mazhabonni afranuu wal fakkaataa akka ta'an isinitti himuu barbaada. Wantoota xixiqqoo kan lakkoofsi isaatis xiqqoo irratti garaagarummaa ni qabu. Imaamonni afranuu fatwaa kiyya tokko kan Qur'aanaa fi hadiisa sahihaa walitti bu'u yoo argitan fatwaa kiyya fageessaa darbaa jedhan. Imaamman afran kunniin ulamaa'ii jajjaboodha. Kaayyoon isaaniitis diinii kana sirriitti nuuf ibsuudha. Osoo Qur'aanaa fi hadiisuma tokko hordofnuu maaliif garaagarummaa qabaatan gaaffiin jedhu gaaffii akkaan barbaachisaadha. Gaaffiin kun anas waggoota hedduuf na rakkisaa ture. Alhamdulillah Rabbi na gargaaree ulamaa'ii mazhaboota kanneen hordofan hedduu qunnameera. Hedduu isaaniitiin wal argee yeroo dheeraa isaan wajjin dabarseera. Gaaffii wal fakkaataa maaliif garagara ta'an jedhu gaafadhee deebisaa adda addaa argadheera. Gariin deebisaan isaa hedduus kan nama qubsuu miti. Gariin ammoo hamma murtaa'e kan nama qubsuudha. Haa ta'u malee deebisaa uummata bal'aa amansiisuu danda'u miti. Alhamdulillah summa alhamdulillah ulamaa'ii mazhaboota garagaraa hordofan eegaa argeen booda mul'anni an islaamummaaf qabuu fi garaagarummaaleen jiranii hedduu naaf ife. Rabbi Qur'aana keessatti suuratul Maa'idaa suuraa 3 aayata 103 irratti ifatti akkana jechuudhaan nu ibse. Wa'tasimuu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu. Funyoo Rabbii jabeessaa qabaa adda hin bahinaa. Nuti musliimoonni funyoo Rabbii jabeessinee qabachuu irratti ajajamne. Sunis Qur'aanaa fi hadiisa sahiha. Musliimoonni ahlus sunnaa wal jam'aa Qur'aanaa fi hadiisa sahihaatti amanna. Eegasuu garaagarummaan maaf uumame? Nama hundaaf akka ifutti fakkeenya kennu tokkoon qaba. Akka an amanutti namootaaf fakkeenya waliin waa ibsuun akka hubatan isaan taasisa. Warra afaan Ingiliffaa beeku gaafii salphaa isin gaafachuu barbaada. Jechi kalar jedhu qubeen isaa akkamitti barreeffama? Tilmaamuu dandeettu? Namni gariin qubeen kalar COLOUR jedhee deebisuu mala. Gariin ammoo qubeen jecha kalar jedhu COLOR jedhee deebisuu danda'a. Isa kamtu sirriidha? Namni afaan Ingiliffaa sirriitti beeku inni duraa akkaataa warri Biriitish itti barreessanidha jedhee isinitti hima. Warri Biriitish kalar barreessuudhaaf COLOUR jedhanii barreessan. COLOR ammoo jecha kalar jedhu barreessuudhaaf qubee warri Ameerikaa itti fayyadamanidha. Wanti isin gaafadhu isa kamtu sirriidha? COLOUR moo COLOR? Kanaaf deebisaa garagaraa argattu. Warri Biriitish COLOUR ka jedhutu sirriidha jedha.
warri Ameerikaa ammoo COLOR tu sirriidha jedha. Gariin ammoo lachuu sirriidha jechuu danda'a. haa ta'u malee garaagarummaa qabaatanis sababa kanaaf jecha yoo waraana walitti banan hin argitan. Warri British COLOUR ka jedhutu sirriidha jedhan. Nuti warri Indiyaa warra British hin gabroomnee turre. Akkasumas addunyaan naannoo hedduun warra Britishiin bulaa ture. Kanaafuu warroonni Britishiin koloneeffatamanii jiraataa turan qubeen kalar bakka bu'u isa COLOUR dha jedhan. Warri Ameerikaa COLOR dha jedhan. Lamaan irratti walii galla. Warri British COLOUR jechuu filata. Garuu namni wahii COLOR yoo jedhe rakkoo hin qabu. Garaagarummaa qabaachuu irratti walii galleerra. Akkasumas warra Ameerikaatiifis tokkuma. COLOR jechuu filata. Haa ta'u malee isa COLOUR jedhuunis walii galu. Haaluma wal fakkaatuun jecha qubee OFTEN jedhamuun barreeffamu akkamitti dubbistu? Gariin often jedhee dubbisa. Gariin often jedhee dubbisa. Dura often jedhamaa ture. Jidduurratti often ta'e. Amma ammoo deebisanii isa often jedhutu sirriidha jedhaa jiran. Gariin qubeentii hin dubbifamtu jedha. Gariin ni dubbifamti jedha. Dhimma kanarratti wal mormii jabaatu jira. Ta'us lameenuu sirriidha. Haaluma wal fakkaatuun mazhaboota afran amma qabnuun cinatti imaamotaa fi mazhaboota hedduutu jira. Afran kunniin imaamu Abu Hanifaa, imaamu Maalik, imaamu Shaafi'ii fi imaamu Hanbal Rabbi hunda isaaniitiifuu rahmata haa godhuuti. Rabbi hunda isaanii caffee jannataa keessa haa qubsiisuuti hedduu beekaman. Tarii barattoota isaaniitu akka hedduu beekaman isaan taasise. Imaamota biroo, sheekota biroo hedduutu imaamota hedduutu ture. Haa ta'u malee afran kunniin hedduu beekaman. Tarii barattoota isaaniitu isaan beeksise ta'a. Kanaaf jecha har'aan tana mazhaboota afran kanniin qabaachuu dandeenye. Ta'us imaamman gurguddoon kunniin musliimoota jidduutti garaagarummaa uumuudhaaf hin dhufne. Isaan hubannoo isaanii ummataaf ibsan. Qur'aana keessatti waan ifatti ibsame irratti garaagarummaan tokko illee hin jiru. Hadiisa irrattis akkasuma. Garaagarummaan wayita yaadni garagaraa argamu uumamuu jalqabe. Garaagarummaan yaada akkamitti uumame kan jedhu isiniif ibsa. Dura irratti garaagarummaan hadiisa irratti natti fakkaataa ture. Gariin hadiisa sahihaa fayyadamaa, gariin hadiisa da'iifaa fayyadaman natti fakkaataa ture. Haa ta'u malee deebiin sirrii kanaa miti. Wantoota tokko tokko irratti kun sababa ta'uu danda'a. Fuqahaa fi ulamaa'ii mazhaboota afran kanniinii wajjin eega wal argeen booda fakkeenya qubee fi akkaataa dubbisa duraa isiniif ibse kana uume. Haaluma wal fakkaatuun mazhaboonni afranis garagara ta'uu danda'an. Sababaan ijoon maal inni? Akka qorannoo kiyyaatti usuula fiqihittu jira. Bakkoota wantoota ifatti hin ibsamin irratti usuula fiqihittu jira. Qur'aanni farshoon haraama jedheera. Kanaaf fiqihin hin barbaachisu. Rabbi haraama jedhe kanaafuu haraama. Dhimma kana irratti garaagarummaan hin jiru. Bakka garaagarummaan hubannoo Qur'aanaa fi hadiisaa irratti uumame irratti fiqihin jalqabame. Usuula fiqihiitiin wal qabatee dhimma tokko irratti murtee dabarsuudhaaf adeemsa deemamuu qabutu jira. Gariin ulaagaa 5 qabaatu mala. Gariin 6, gariin 7, gariin 9, gariin ulaagaa 10 qabaatu malu. Yeroon qabnu gahaa waan hin ta'iniif akkasumas dhimmi kun nama aadiitiif ifa ta'uu waan dhabuuf gadi fageenyaan keessa seenee hin dubbadhu. Akka hubannoodhaaf isiniif ta'uuf fakkeenya muraasa isinii kenna. Garaagarummaan jalqabaa garaagarummaa ulaagaaleeti. Fiqihii tokko dabarsuudhaaf ulaagaalee jiran keessaa ulaagaa jalqabaa lamaan irratti garaagarummaan yaadaa hin jiru. Inni duraa Qur'aana. Kanarratti garaagarummaan hin jiru. Lammaffaan hadiisa mutawaatiraati. Mazhaboonni afranuu seera tokko dabarsuudhaaf ulaagaan lammaffaa hadiisa mutawaatiraati jedhan. Hadiisa mutawaatiraa jechuun maal jechuudha? Hadiisonni bakka garagaraa hedduutti qoodamu. Inni duraa warra hadiisa san dabarse irratti hundaa'ee kan jirudha. Hadiisa mutawaatiraa jechuun hadiisa dhaloota garagaraa keessatti gabaastota hedduu kan qabu jechuudha. Kana jechuun hadiisa tokko fakkeenyaaf Rasuularraa sallallahu alaihi wasallam sahaabonni hedduun fuudhanii dabarsuu qabu. Akkasumas dhaloota itti aanu keessaa taabi'oota keessaallee namoonni hedduun hadiisa san dabarsuu qabu. Ammas dhaloota attaabi'ut taabi'iin keessaa namoonni hedduun hadiisa san gabaasuu qaban. Kanaafuu dhaloota hunda keessaa namoonni hedduu hadiisa san irra deddeebi'anii gabaasuu qaban. Hadiisni tokko kan ittiin qoqqoodamu warra hadiisa san gabaasan irratti hundaa'eeti. Hadiisa gariibatu jira. Hadiisa adda ta'e. Hadiisa ahadtu jira kan dhaloota hunda keessaa namni tokko qofti jiru. Fakkeenyaaf hadiisa jalqabaa kan Bukaarii keessaa kan Umar radiyallahu anhu gabaase kan innamal a'maalu binniyyaati jedhutu jira. Dalagaan keessan niyyaa keessan irratti hundaa'aa jedha. Hadiisa kana Bukaarii Muslimii fi bakka biraattis ni argitu. Haa ta'u malee sahaabaa tokko qofatu hadiisa kana dabarse. Kanaafuu hadiisa tokko dhaloota hunda keessaa sahaabaa taabi'ii atbaa'ut taabi'ii keessaa kan gabaase nama tokko qofa yoo ta'e ahad hadiis jedhama.
gabaastonni hedduun jiraachuu danda'u haa ta'u malee hadiisni kun deemee umaritti radiyallahu anhu gala akkasumas hadiisa mashhuur jedhamutu jira kan sahaabota lama yookaan sadi qofaan gabaafame hunda kan caalu mutawaatir kan jedhamudha kan dhaloota hunda keessaa namni hedduun gabaase jechuudha kan nama 20 30 qabus ni jira kanaafuu fiqhii inni duraa quraana itti aansee hadiisa mutawaatiraati mazhaboonni hundi lammaffaa irratti kan itti fayyadamuu qabnu hadiisa mutawaatiraati jedhu fiqhiif maddi sadaffaa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti mazhaboonni hundi garaagarummaa qaban haaluma kanaan ulaagaan achi booda mazhaboonni itti fayyadaman garaagarummaa qaba gariin 5 fayyadama gariin 6 gariin 10 fayyadama mazhaboonni gariin maddi sadaffaa hadiisa ahad jedhamu jedhaniiti itti fayyadamu sahih taanaan hadiisni ahad rakkoo hin qabu jedhan mazhaboonni gariin ammoo kana ni didan qur'aanaa fi hadiisa mutawaatiratti aanee akkaataa bulchiinsa warra madiinaatti fudhatamuu qabaa jedhan warri madiinaa waan san dalagee jira taanaan itti fayyadamna jedhan hadiisa sahihaa kan ahad ta'e caalayyuu duudhaa warra madiinaatti fudhatamaa jedhan mazhaboonni gariin ammoo lakkaa qiyaasatu fudhatama jedhan kanaafuu mazhaboonni garagaraa ulaagaa garagaraa fayyadamuu jalqaban ulaagaan jalqabaa lamaan wal fakkaataadha sadaffaarraa kaasee gariin hadiisa sahihaa kan ahad ta'e fudhata gariin ammoo duudhaa jedhan gariin ammoo qiyaasa jedhan mazhabni gariin kan mazhabni biraan sadaffaarra godhate afraffaarra kaaya haala kanaan yaadni garagaraa uumame kanaaf jecha namoonni gariin duudhaa yookaan orfi fudhatuu jalqaban wanti tokko qur'aana keessa yoo hin jirre hadiisa mutawaatiraa keessa yoo hin jirree fi hadiisa ahad keessa yoo jiraate mazhabni tokko hadiisa ahad kana fudhata mazhabni biraan ammoo wanti kun hadiisa ahad keessa jiraatus orfi yookaan duudhaa warra madiinaa keessatti hin beekamu kanaafuu hadiisa ahadirra orfi yookaan duudhaaf xiyyeeffannaa kenna jedhee deema haala kanaan garaagarummaan xiyyeeffannaa guddaa kamiif kennuu qabna waan jedhurraa kaasee uumame xiyyeeffannaa guddaa orfi yookaan duudhaaf kennitamoo qiyaasiif kennitamoo hadiisa ahadiif kennita haala kanaan mazhaboota jidduutti garaagarummaan uumame sababa kanaaf seeronni mazhaba san keessa jiranis garaagarummaa qabaate ta'us wantoonni kunniin waan xixiqqoodha wanti nuti hubachuu qabnu seerota mazhaba afraniituu kabajuu qabna sababnis mazhaboonni afranuu qura'aanaa fi hadiisa irratti hundaa'an haa ta'u malee xiyyeeffannaan isaan gosoota hadiisaatiif kennan garaagarummaa qaba mazhaboonni gariin waa'ee salaataa dubbanna taanaan hadiisa mutawaatiraa fayyadamuu qabna jedhan sababni isaa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam salaata ummata jidduutti salaatan sahaabonni hundi isaan arganiiran kanaafuu dhimma salaataa irratti hadiisa ahad yoo fiddan sahihas ta'u hin fudhuu jedhan salaata taanaan hadiisa mutawaatir fiduu qabdan saniin ala hin hordofnuu jedhan sun waan isaan yaadanidha kanaan waliigaluu yookaan waliigaluu dhabuu dandeettan hadiisa takka kan hadiisa ahad kan sahaabaan tokko gabaasellee taatu ni ga'e jechuu dandeettan hadiisa sahihaa tahee ulaagaa sahihummaa guutannaan ni ga'e jechuu dandeettu mazhabni biroon ammoo dhimma biraa irratti hadiisa ahad fudhatuu ni danda'a garuu salaata irratti kan nabiin sallallahu alaihi wasallam guyyuu salaatan irratti hadiisa mutawaatira malee hin fudhu jedhan garaagarummaa yaadaa akkanatti jalqabe ulaagaa tokkoffaa fi lammaffaatiin booda ulaagaaleen jiran sadaffaan afraffaan shanaffaan garaagarummaan guddaan akka mazhaboota afran jidduutti uumamu taasise tarii wanti kun namoota gariif hubachuudhaaf rakkisaadha inni lammaffaa ammoo sadarkaa hadiisaa irratti kan hundaa'e ta'uu mala warri gariin hadiisonni hasan jedhaman sahiha irraa gadi aanaadha jedhanii itti fayyadaman gariin ammoo lakkii kun hadiisa da'iifa jedhanii didan hadiisni da'iifaa ammoo wanta tokko fardiidha yookaan haraama jechuudhaaf ragaa hin ta'u jedhan tarii waan biraatiif ooluu danda'a sababa kanaaf warri hadiisaa garaagarummaa uuman garaagarummaan isaanii ammoo waan xiqqoo irratti gariin hasan jedha gariin ammoo da'iifa jedha hadiisota sahiha da'iifa mawduu'a jedhaa qoqqooduun ni jira sahih inni jedhamus bakka 10tti qoodama itti aansee da'iifaa sana booda mawduu'a kan jedhamutu jira wantoota kanneen keessa seenuudhaaf yeroon qabnu gahaa miti kanaaf jecha sababaan lammaffaa warri fiqhii ittiin qoqqoodameef sadarkaa hadiisaa sahih da'iif mawduu' kan jedhu irratti hundaa'eeti inni sadaffaan ammoo hubannoo hadiisichaa irratti hundaa'a fakkeenyaaf hadiisa ergamaa rabbii tokkotu jira rukuu booda ergamaan rabbii ol jedhanii harka isaanii akkuma jirutti dhiisan kan jedhutu jira mazhabni gariin maqaa mazhaba sanii beekamaan himuu dhiisee mazhabni gariin rasuulli sallallahu alaihi wasallam harka isaanii rukuu dura lapheerra kaayanii waan tureef wayita rukuu irraa deebi'anis harka isaanii lapheerra kaayan jedhan a'immaan gariin ammoo harka isaanii salaata jalqabuun dura gaduma dhiisanii turan wayita rukuu irraa deebi'anis gaduma dhiisan jedhan bakka kanatti garaagarummaan hubannoo hadiisa kana irratti hundaa'e hunduu hadiisni kun sahiha ta'uu irratti walii galu imaamni mazhaba tokkoo hadiisa kana
harki bakka rukuu an dura ture jechuudha kan jedhutti hubate. Fuqahaan biraa immoo salaata jalqabuun dura bakka ture jechuudha jedhe. Kanaafuu garaagarummaan kun garaagarummaa hadiisicha hiikuuti. Akkuma isinii hime inni tokko garaagarummaa ulaagaati. Lammaffaan sadarkaa hadiisaati. Sadaffaan ammoo hubannoo hadiisaati. Haaluma wal fakkaatuun aayalee quraanaa hubachuu irrattis garaagarummaatu jira. Fakkeenyaaf aayaa quraanaa yoo dubartii tuqxan wuduun inni caba jedhutu jira. Fuqahaan tokko harkaan wal tuqutu cabsa jedhee hubate. Jechi quraana keessa jiru masaa kan jedhudha. Jechi kun jecha lamasaa jedhurraa dhufe. Jechi kun hiikaa lama qaba. Inni tokko walqunnamtii saalaa raawwatuudha. Inni tokko ammoo harkaan wal tuquudha. Kanaaf jecha fuqahaan tokko isa harkaan wal tuquu jedhu fudhate. Harkaan wal tuquun wudu'a ni cabsaa jedhe. Inni biraa ammoo walqunnamtii saalaati kan jedhu fudhatee harkaan wal tuquun wudu'a hin cabsuu jedhe. Kun hubannoo aayaa quraanaa irratti kan hundaa'eedha. Ulaagaan wal qabatee sadarkaa hadiisaatiin wal qabatee hubannoo hadiisaatiin wal qabatee hubannoo aayaa quraanaatiin wal qabatee garaagarummaan jidduutti uumame. Ta'us garaagarummaan kun waan xiqqaadha. Kanarratti wal dhabuu fi wal loluun hin barbaachisu. Har'aan tana wanti argaa jirru namoonni gariin ji'oota muraasaaf yookaan waggaa muraasaaf qofa baratanii mazhabni an hordofu sirriidha. Isa qofatu karaa sirriirra jira jedhan. Kun ammoo dogongora guddaadha. A'immaan kunniin hunduu fuqahaa jajjabaadha. Hunda isaaniituu ni jaalanna. Hunda isaaniituu ni kabajna. Jarrinuu garaagarummaa isaan jidduu jiru walii kabaju. Yaada nama kaaniitiin walii galanis kiyyarra ni caalaa jedhan. Kana jechuun sun dogongora jechuu miti. Har'aan tana garuu nuti an sirrii jira ati dogongora irra jirtaa jenna. Ana qofatu sirriidha jechuun rakkoo jabaadha. Kunirra caala jechuu wayya. Nuti garuu ana qofatu sirriidha ati dogongora irra jirta jenna. Sababa kanaaf wal sodaan hawaasa muslimaa jidduutti uumame. Nuti musliimoonni tokkummaa qabna. Wantoonni kunniin waan xixiqqoodha. Garaagarummaan kun itti fufa. Sahaabota jidduuttis garaagarummaatu ture. Waan kanarratti wal dhabuu hin qabnu. Waliigaluu dhabuu irratti waliigaluu qabna. Waan kanniin irratti wal dhabuu hin qabnu. Wantoonni kunniin waan ijootii miti. Waan xixiqqoodha. Kanaafuu hawaasni muslimaa tokkummaa isaa akka jabeessu irraa barbaada. Imaamman kanniin kabajuu qabna. Ulamaa'ii kabajuu qabna. Quraanaa fi hadiisa sahihaa haala gaariin hordofaa jiraachuu keenya mirkaneeffachuu qabna. I am only right is a big problem. Or you can say, I think this is afzal, this is better. That you can say. But today what we have, no, I am only right, you are wrong. Because of that there is tension and there is fighting. We Muslims should be united. These are petty issues. The differences are going to be there. There were differences in the Sahabas. We should not fight over it and we should agree that we agree to disagree. We should not fight over it. And all these issues are not on the major issues, they are minor issues. So I request the Muslim Ummah that we should be united and we should respect these Aimmas and we should respect the scholars and see to it that we follow the Quran and say Hadith as